dhuftan hin beektu. Hooggantoota Benishangul Gumuz hidhattoonni ABO nama 5 gaafa ajjeesanii ummata keenya kan isaan buqqisan gaafuma san. Waan daangaa miti dubbiin. Daangaa nu falmeen beeku Gumuz. Kan daangaa achiin lafa wareeraa jiru warra biraadha. Kun bakka jirutti hooggantoota isaanii karaadhuma keenya keessatti naannoodhuma keenya keessatti nama 5 gaafarraa ajjeesan rukutan. Nama daangaa irra jiru tonte nama isaan keessa jiraatu hin buqqa'e. Maal godhe mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa yeroo sanatti? Asiin poolisii akka hin ergine karaan hundi cufaadha. Cufameera karaan hundi. Konkolaataatiin fe'uu qabna. Waraana soo ta'e poolisii karaan hundi cufaadha. Abbaa seenaa irraa qabee xayyaaraan qabu mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanaaf uummata kana qaqqabuudhaaf guyyaa 2, 3, 4 deemteetu ijoolleen kan isheen qaqqabde miillaan. Hin qaqqabne uummata kanaaf karaan cufaa waan ta'eef. Lammaffaa daangaarra duwwaa irratti waraayyaa haa ta'u waraana cimaatu qabaate mootummaan naannoo Oromiyaa daangaarra hiriirsu duwwaan gahaa miti. Uummanni achi keessaa buqqa'ee dhufe yoo xinnaate qabeenya isaa dhiisee haa dhufu iyyuu malee lubbuudhaan hafee jira. Kan nu yaaddesse nuun uummata achi keessatti hafe uummata miliyoonotaan lakkaa'amu. Uummata miliyoonotaan lakkaa'amu. Etoo daangaa irratti rukunne hinuma danda'amu. Hinuma danda'amu. Achitti dhaabbatamoo achi galagaleetu uummata keenya achitti hafee sana fixa. Akka Rwaandaatti uummata sana gadi qabee gorra'amoo maal godha kan jedhu ilaaluu gaafata. Nuti daangaa irratti waraana hiriirsuurra Dr. Abiyyi murteessee halkaniin Antonooviidhaan raayyaan ittisa biyyaa akka inni galu Benishangul Gumuz keessa kan ta'e. Halkaniin halkan waraana guuraa yoo xinnaate uummata achi keessatti hafe akka miidhamne akka ajjeefamne protect godhuudhaaf. Isa buqqa'ee duwwaa miti. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu achi jira waan ta'eef. Isa seef godhuu irratti kan nuti fiigaa turre. Gashineerra seef goonee jirra. Lubbuunsaa akka inni baraaramu ta'ee jira. Malee uummata kanaaf uummata nuti hin quuqamne hin yaannee fi waan taaneef miti. Rakkoo kanaa oluutu gahuu danda'a ture. Rakkoo kanaa oluutu qaqqabuu danda'a ture. Inni magaalaa keessa jiru hiriira nagaa yoo gaggeesse maal yoo godhe dubbii kana qolarraa baasanii yoo ilaalan malee rakkoodha. Waan lammaan as jiru Abiyyi as jiru miti eenyu yoo dhufe dubbii kana hin laallu yoo ta'e. Lafa rakkoon jiru lafa dhugaan jiru adda baasni rakkoo sana yoo walitti himuu baanne akkasumatti jimlaadhaan yoo wal komanne jimlaadhaan yoo wal faarsine nuuf nu faayidaan qabu. Sababa rakkoo keenyaan namni hamma kanaa buqqa'e. Namni hamma kanaan harkatti dhume. Rakkoo Gumuz miti kun rakkoo keenya. Rakkoo keenya. Kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Anis ifatti uummata keenya miidhamuu isaaniitiin akka mootummaatti yeroodhaan isiniin qaqqabne dhiifama nuu godhaa jedhee dhiifama kanan gaafadhe. Uummanni too du'uu teenyee ilaallee miti. Rakkoo waan nuti ta'eefi. Humnaanis nama karaa cufe sana humnaanis rukutanii galuun hinuma danda'ama ture. Rakkoo biraatti akka waliin gashineef sodaanneeti. Deebinee walii keenya immoo wal waraanne asiin inni kaan inni waraana bakkeedha. Nus wal waraanna. Waan keessaa ba'uu hin dandeenye keessatti akka waliin ganneef haa obsinu haa dandeenyu. Jaarsi biyyaas waan godhuu qabu immoo nu gargaare haa godhu. Kana dhugaan ture.